Maqaduul bobbarbush niggaatiin kurummiiwwan Oromiyaa sanyiin ilmu qilxuu tarkaanfii diinaaf lukkeelee diinarraa fudhatan jabeessanii tufu. Hararge lixaana ciroof guji lixaana galaan keessa diin du'aaf madoona dabu meeshaalee waraana irraa hoogganoonni waraan bilisummaa Oromoo gamasii har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gootichi waraan bilisummaa Oromoo bobbarbush nigga baatii tokkoon booda ammas bifa haaraan eegale. Deengatti galgal sa'aatii 12 waxabajjii 27 godilli Hararge yaana ciroo haradda qilliso iddoo marama bultee jedhamu tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii waraan faashistii pirra fudhat kanaanis loltoo diinarra battalan lamiyoo ajjeesu sadi madeessee jira. Gammeeshaatiin saakaama lamaaf piistoo tokko bilbil lamirra'ee hundan taqabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Akkasumas reef gaachanni uummata Oromoo bobbarbush nigga bifa haaraan baatii tokkoon booda guyyaarra eegaleen godin guji lixaana gala. Gan borree waraan faashistii pirra tarkaanfii ilaalessa fudhateen diin mooraaliiwwan injifannoo boonsa galmeesseera. Tarkaanfii oboon fudhat kanaan humni diinarra du'aaf madooyyuu adabam warreen daannoo galuun ofitti zuuduu haasaan bararu dabalataan itti deemaa jirti. Guutuu gabaas kana akkaataa nu qaqqabeen kan isiniif dhiyeessin ta'a. Akkasumas lolli guyyaarraa zoonii limar keessa bakkeewwan tokko gaggeeffamaa kan oolu yoo ta'u sababni neetwoorkiitiif jecha kan nu qaqqabnu yoo ta'u akkuma nu qaqqabeen sagantaa keenyatti aanu kan isiniif dhiyeessin ta'a. Tarkaanfii oboonan walabummaaf bilisummaaf fudhate jabaatetti fufu bobbaan irbush niggatti fufu injifannoon uummata Oromoo. Dirqamaan na jaalladhuun jaalala hin taatu akkuma jedhan horni bilchiginnaa dargaggoota Oromoo fedhii isaanii malee dirqamaan butuun impaayera tiksuuf loli jedhanii barootarraa mooraa leenjii waraanaatti guuraa oolu. Erga leenjisanii baasanii bakka hojii isaaniitti shakkuun dararaa hamaa irraan ga'u. Dargaggoonni eenyummaa ofii isaanii beekan immoo sirnichi nama nyaataa ta'uu fi sirna impaayera leellisu ta'uu isaa erga gadi fageenyaan hubatanii gara kaayyoo uummata Oromoo isa dhugaatti dhufuun irreef gaachana sabaa kan ta'e waraana bilisummaa Oromootti makamuun mooraa diinaa onsaa jiraachuun isaa mul'ataadha. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa ona Saasiggaa ganda tokkummaa Tsigee jedhamurra waraanni raayyaa ittisa impaayeratii tokko guyyaa dheengaddaa galgala jechuun gaafa waxabajjii 26 2024 gara waraana bilisummaa Oromootti makamee jiraachuun ibsameera. Akka waraanni kun jedhetti ilmaan Oromoo irratti yakkoota gara jabina adda addaa akka raawwannuuf dirqamni nutti kennamaa jedhe. Osoo hin jaallatin saba keessaa baane reebicha, saamicha, mana gubuu, qeerraa godaansisuu fi ajjeechaa irratti raawwataa oolla. Amma mooraa sana keessaa ba'e waraana dhugaan saba keenyaaf qabsaa'utti makamuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'amas jedhe. Dhumarrattis kanneen mooraa impaayera nama nyaataa keessa jirtan hawwee fidhannoo keessan fidaati waraana loltuu dhugaa ta'e wobootti makamaa jechuun turtii isaa mooraa diinaa keessatti dabarseef gaabbuun ilmaan Oromoo loltoota impaayerattii keessa jiraniif dhaamsa dabarsee jira. Hoggaa gara waraana bilisummaa Oromootti dhufus ofiisaa mooraa diinaa keessaa qawwee akaamaa turkii tokkoo fi hidhannoo mudhii guutuu rasaasa kilaashii 90 boombii fi waanii 2 fiduun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jiraachuun himameera. Karaa woboos simannaan ho'aa taasifamuufiitti hedduu gammaduu fi kana durayyuu sababa quunnamtii dhabaaf mooraa sirnichaa keessatti dararamaa akka ture ibse. Godina Arsii Bahaa Roobeet manneen jiraattota waraana faashistii fi pindiigamuu yoo fufu onsuu deessaa michaaf doorsisni cime. Jaalboori addunyaa waan qindeeffat qaba. Seenaa impaayera Itoophiyaa keessatti eerri aangoo abbootii aangoo tiksuuf qofaaf mirga kenne aangaa'onni sirna ofii geggeessan keessatti uummata giddugaleessa kan hin taasisne maqaa mirga dimokiraasii dubbachaa faallaa isaa hojjetu. Biyyoonni hedduun hawaasa isaaniif bu'uura aangoo tolchuun bakka seerota wayyeessuun barbaachisutti wayyeessanii ittiin hojjechuun kan fafaqabus mormuun sabaaf dhaabbatu. Haa ta'u malee impaayerri Itoophiyaa lammii keessa jiraatan addaan qoqqoodee kaaniif jireenya gaarii kan hawwu saboota warra biroo ammoo gadadoo fi du'a qeesaanii irratti labsuun gadda walii deemuu fi taa'uu yakka taasisee jira. Kanumaan kan wal qabatus jiraattonni godina Arsii Bahaa Roobee kantiibaa magaalichaa kan taate aadde Zaaraa Wanbaraa anis aadde Adaanechi Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee gadi miti jechuun dhaadannoo ishee manneen jiraattotaa diiguu irratti fuulleeffattee akka jirtu jiraattotni dubbatu. Maqaa riifoormii aaraa jedhuun sagantaa manneen jiraattotaa diiguu qabattee kan jirtu namoonni hedduun sodaa manni kiyya ni diigama jedhuun sadarkaa guddaa keessa akka jiranii fi kanneen diigamaa jirus jiraachuu himaniiru. Dabalataanis onuma Roobee gandoonni tokko sodaarraa kan kee zoonii caasaalee milishaa fi gareen diigamaa waan jiruuf walshakkiirraa kan kee bifaaraan zoonii fi garee ijaarra jedhanii yeroo yaalanitti namoonni hin hojjennu jechuun didanii baadiyyaarraa gara magaalaatti baqatanii
jiraachaa akka jiran jiraattotni aanaa roobee himan. Gandi jeenaa fi kanneen biroo dabalatee kaffaltii adda addaa fi nyaata milishaa fidaa maqaa jedhuun iraarfamaa akka jiranis dubbatu. Oduu saamichaa fi doorsisaan wal qabatuun ammoo ona suudeetti hawaasni karaa deemu dargaggeessa jaarsa jaartii fi qeerroo waamuudhaan bilbila bansiisuun sakattaa gochuun suuronni qabsaa'otaa keessatti argamnaan qarshii 10,000 hanga 20,000tti adabaa jiru. Irra caalaatti ammoo dargaggoota taanaan qabamee adda waraanaatti ergama. Akkasumas qarshiin adabbii uummata harkaa guuramu ammoo milishaa qabee geesseef dhibbantaan akka citus beekameera. Lixa Wallaggaa Najaarsu keessa loltoonni faashisti PP walitti dhukaasuun ajaja dabalate namoonni 5 ol ajjeefamuun dhaga'ame. Jaalirbu dhugaa waan qindeeffatti qabdi. Keessoon sirna bilchiginnaa shiraan kan guutame yoo ta'u hojii isaan guyyaa guyyaan raawwatan sirnicha badiitti oofaa jira. Bilchiginnaan osoo sirna diimokiraasii jabeeffachuun gaaffii bu'uuraa siyaasaa karaa nagaa deebise jeequmsa amma kana impaayiratti kan hin mudanne ta'uu mala. Har'a garuu furmaatni bulchiinsa impaayiratti afaan qawwee qofaan taa'uun keessoon sirnichaa akka raafamu godheera. Uummatni akka impaayirattiitti waraana guddaa kan baasii guddaa gaafatuu fi sirna diimokiraasiif yaaddessaa ta'uu malu ijaaruun hin barbaachisu yeroo jedhu bilchiginnaan waraana naamusa hin qabne ijaaree yaaddoo lammiileetti uumee jira. Haaluma kanaan dheengadda waxabajjii 24 2024 godina lixa Wallaggaa aanaa Jaarsoo mooraa magaalaa Jaarsoo keessatti gartuulee heera impaayiratti irra ejjetanii akeeka abbaa irree haaraa ta'u tarkaanfachiisuuf dhamaanii fi warreen sabboontota ta'an gidduutti lola dhalate. Ajajaa waraana faashistii PP koloneel tokko dabalatee namoonni 5 ol ajjeefamuu hedduun madaa'uun beekameera. Lolli gartuulee waraana sanyummaa fi dhiibbaa hawaasa irratti raawwatan gidduutti dhalate mooraan sirnichaa kan raafame hanga gabaasni kun qindaa'etti moorichi jeequmsa guddaa keessa akka jiru ONN odeeffateera. Godina Lixa Wallaggaa Aanaa Beeggii keessa waraanni sirnichaa namoota lammiidhaan dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaaleeraan gameessa guutuu gabaasicha akka ta'antu isiniif dhiyeesse. Sirni hidhaa akka furmaataatti qabatee deemaa jiru bilchiginnaan uummata Oromoo hidhuun jiilchanii qabsoo hidhannoo waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaa jirurraa boodatti deebisuuf yaalaa kan jiru ta'uun gochi isaanii kun ittuu daran qabsichatti hammeessaa jira malee booda deebisaa kan hin jirre ta'uun ni beekama. Haaluma kanaan waraanni Abiy Ahmed irraa ajaja fudhatee bobba'e humni badee balleessaan kun Lixa Wallaggaa Aanaa Beegii ganda Laaloo Nooraa keessaa waxabajjii 26 2024 namoota nagaa lama obboleeyyan kan ta'an Iyyaasuu Taganyee fi Bojaa Taganyee kan jedhaman obboleessa keetu waboo keessa jira isa quunnamtu jechuun Oromummaa yakkanii hiraarsaa fuudhanii deemuun mana hidhaatti darbachuu isaanii maddeen addeessaniiru. Akka arraanni biyyoolessa Oromiyaa maddeen naannichaa tokko irraa odeeffateetti namni bahee galuun rakkoo ta'uu fi kanneen hidhaa jiran malee lubbuun dhabamsiifamaa jiraachuu yoo fedhan ammoo qarshii hedduu gaafachuun kaffalaa baa jedhanii ittiin saamaa jiru. Hawaasni aanichaa dararaa hamaa keessa jiru jechuun ibsaniiru. Bawallaggaa magaalaa Naqamtee dargaggeessi tokko milishoota gaachan sirnaan ajjeefamu jiraattonni irraatti biyyoolessa Oromiyaatti jaalkhinna sabaa dabalata qaba. Uummatni cunqursaa abbaa irree afaan qawween geggeeffamu irratti tokkummaa fi wal dhageettiin qabsoos ta'ee diddaa geggeessee yoo ofirraa hin kaasin hireen ofii isaas ta'ee ilmaan isaa hiraarfamuu fi rasaasa abbootii siyaasaa barcuma isaanii tikfataniin akka baalaa harca'uu ta'a. Qabsoon uummatni Oromoo baroota dheeraaf karaa nagaas ta'ee hidhannoon qabsaa'es akeekii isaa abbaa irree dadhabsiisee bakkaa kaasuu duwwaa osoo hin taane cunqurfamtoota aangoo gonfachiisuu ture. Haa ta'u malee sirni bilchiginnaa qabsoo sabichaa hatee abbaa irrummaa isaa daran hammeessuun ajjeechaa gochaa jiruun tokkoon qe'ee Oromootti gadda uwwisee jira. Kanumaan kan wal qabatus dargaggoon maqaan isaa Fiqaaduu Guddinaa jedhamu dhalootaan Lixa Wallaggaa Aanaa Noolee kan ta'e barnootaaf godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee kan jiraatu ganda Duwwaa 3 bakka addaa jiituu naannoo kondominiyeemii barsiisotaatti milishoota gaachana sirnaan ajjeefamuun himameera. Dargaggoo Fiqaaduun kan ajjeefame waxabajjii 26 galgala naannoo sa'a 12tti yoo ta'u bakka qunnamtii intarneetaa waayifaa ta'ee fayyadamaa jirutti qorannoo tokko malee ajjeefamus jiraattonni ibsan. Yakki loltoonni koloneel Abiy Ahmed Oromoo irratti gochaa jiran namni badii qabaatee osoo hin taane ajjeesuun sodaachisanii uummata Oromoo bulchuu qofaaf akka ta'es jiraattonni ajjeefamuu Fiqaaduu argan miira gaddaan ONN'tti himaniiru. Kaaba Oromiyaa Walloo
onartuun fursee loltoonni sirni impaayir biyyattii namoota nagaa afur ajjeesuun hedduu madeessan. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasicha akka ta'an isiniif dhiyeessa. Murni gabroonfataa PP uummata Oromoo Walloo irratti addatti xiyyeeffachuun finxaaleeyyii Amaaraa waliin dabaree itti darbee guyyaa guyyaan duula hawaasa nagaa ajjeesuu, saamuu, hidhuu fi iraarsuun mana irratti barbadeessee dararaa ulfaataa ta'e irraan gahaa kan jiru yommuu ta'u, ona harxummaa furseetti hawaasa nagaa keessaa nama 4 ajjeesuun hedduu kanneen ta'an ammoo madeessuun jiraattota mana raarsaatti guuraa jiraachuun ibsameera. Ona harxummaa fursee ganda Odaa Bal'aa bakka addaa Gola Qalamee jedhamutti guyyaa dheengaddaa jechuun gaafa waxabajii 26 namoota maqaan isaanii Ahmad Hussein, Ahmad Muhammad, Hasan Saidoo fi Ali Usmaan Muhammadee jedhaman badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattotni gandichaa heeran. Onuma kana ganda fursee jedhamurraa kanneen madaan ammoo namoota maqaan isaanii Ali Ahmad Walee fi Adam Muhammad Hasan jedhaman rasaasa loltoota sirnichaan dhaamanii madaanii jiraachuu maddeen keenya ibsanii jiru. Kana malees jiraattota onichaa ukkaamsuun hidhanii reebicha maarraan gahaa jiraachuu jiraataan akka maqaan isaa hin dhaamne barbaadu ibseera. Ganda Bookkisaa jedhamurraa gara ganda Odaa Bal'aa deemanii kan turan namoota maqaan isaanii Muhammad Ruufaa, Ali Usmaan, Usmaan Sultaan Alishoo jedhamanii fi kanneen biroo 6 guyyuma dheengaddaa badii tokko malee ukkaamsuun mooraa raayyaa ittisa impaayiratti Qaraaruu jedhamutti naqanii reebicha maarraan gahaa turuu fi murni biltsiginnaa uummata Oromoo ona harxummaa furseerraa tajaajiloota akka ibsaa, bishaan dhugaatii fi neetworkii irraa cufee dararaa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Waraanni PP godin Gujii Baa'uun Gooroo Doolaa keessa saamichi hidhaaf meeshaalee gurguddaa uummata nagaa irratti darbachuu ammeessan. Jaalaqaafan fayyeeraa waan qindeeffat qaba. Namni badii ga'ee nama galaafata akkuma jedhan sirni biltsiginnaa waan ta'u wallaaluun waan qabee gadhiisu bitaa itti galee uummata nagaa irratti dararaa rifaasisaa ta'e raawwachuun dhabamaaf akka yeroon itti gabaabbattee ifatti calaqqisiisaa jira. Uummata karaa nagaa geggeessuurraa humnaan geggeessuu, nagaa lammiilee tiksuurra nagaa lammiilee booressuu, qabeenya hawaasaa eeguurra qabeenya isaa saamuu, uummata qubsiisuu fi ijaaruurra diiguu fi buqqisuun godaansisuu filatee gocha dabaa hojjechaa jira. Waxabajii 26/2024 godina Gujii Bahaa ona Gooroo Doolaa ganda Sokorraa Dirribaa iddoo addaa gaara Calanqoo jedhamutti waraanni PP meeshaa gurguddaa akka moortaraa fageenya irraa darbuun uummata nagaa mucaa durbaa daa'ima umrii 12 maqaan ishee Gannituu Laaluu Gubboo jedhamtu juutti lubbuu ishee galaafateera. Dabalataanis meeshaa gurguddoo qiyyaafannoo isaa uummata godhatee darbachuun uummata obbaasuun cinatti waxabajii 26/2024 onuma Gooroo Doolaa ganda Nuuraa Humbaattis nama Caacuu Booruu Kilaa maatii isaa guutuu waliin qabanii hidhaatti naquun dararaa jiraachuun himame. Akkasumas qabeenya inni dafqa itti dhangalaasee waggaa dheeraatti horate kashalabboonni biltsiginnaan bobbaafaman qarshii 40,000 mana isaa keessaa fudhachuun horii isaa 35 ol akka nama hore onaa keessaa ooffattee deemuun maatii harka duwwaa hambisuun barameera.